Akka nu hordofaa jirtan abdii guddaa qabna. Gaafiin keenya ammas akkuma itti fufetti jiraata. Namoonni baay'een bari waa'ee guddinaa irratti yaada garaagaraa kaasu. Kaan isaanii ani guddadhee maallaqa amma kanaan qabaa nagaa jiru. Kaan isaanii ani baradhee saartifikeettii amma kanaan qabaa PhD baradheera. Dooktoreetii baradheera. Digirii qabaa. Dippiloomas qabaa. Lafa abbaan kun kennes qabaa. Isa soo nyaadhe nan jiraadha. Kanaaf ani rakkataa miti jedhaniitu waa'ee guddinaa kana hin daangessu. Guddinni kee hangam ittisi? Anaaf guddina jechuun maateriyaali miti. Tarii maateriyaalii wantoota guddina kootii fi guddina keessatti na barbaachisan ta'uu danda'a. Kanaaf guddina jechuun beeyitii qabaachuu miti. Guddina jechuun gamoo baay'ee qabaachuu miti. Guddina jechuun waan uffadhu waan nyaatu qabaachuu miti. Kanaaf guddina jechuun yaada fi yaaddama mataa kootii qabaachuudha. Yaada fi yaaddamatti amanuudha. Malee guddina jechuun addunyaa maateriyaalitiin of madaaluu nama madaaluu miti jechaadha. Baay'ee buddeen nyaattee bultu carraan argachuu dandeecha. Carraan argachuu dandeecha. Yeroo immoo wantoonni dhamaatii malee carraa hin arganne ilaalchaa jechaadha. Ilaalchi dhalli namaa bu'aa carraatii miti. Bu'aa carraaqqisaati jechaadha. Kanaaf dhalli namaa guddateera kan jedhu ilaalcha mataa yoo qabaate warra kan biraa yoo jaalate akkuma inni gaddu namni kan biraa akka gaddu yoo bare akkuma inni rakkatu namni kan biraa akka rakkatu yoo bare miidhama nama biraa yoo miidhame caba nama biraa yoo cabe dhalli namaa guddateera jedhee yaada jechaadha. Guddateera jedhee yaada. Baay'ee amma yeroo baay'ee addunyaa kanarratti kaayyoon jireenya keenyaa gammachuu barbaacha. Gammachuu barbaacha keessa immoo warreen guddinni isaanii maatiriyaal geenii ta'e dhala namaa warra ajjeesaniif dhalli namaa kulaaltii baasee gurguratee maallaqa argachuu danda'a beeki. That's tragedy of life. Konkolaataa bituu dandeecha. Nama garuu konkolaataa dhala namaa ajjeeftetu konkolaataa bitaa jechaadha. Maatiriyaal geenii argachuudhaaf. Kanaaf guddinni maatiriyaalii osoo hin taane aayidiyaalii ta'ee yaada. Guddinni sadarkaa yaadaati. Sababni isaas wanni kamuu yaadarraa ka'aadha. Namni tokko yaadarraa ka'eeti kan gamoo guddaa yoo jira. Kanaaf namni tokko yaadni isaa bishaataa ta'e jennaan yaadni isaa guddaa ta'e jennaan wanti addunyaa kanatti milkoofne hin jirudha. Kanaaf qabeenyi wanti mul'atu kun sadarkaa guddinaa keessaa tokko malee guddina jeneraalaayiziidii hin godhu. Kanis immoo guddina galmaasiif hin gahu jechuudha. Baay'ee waan tokko sitti himu nama bu'aa yaada isaati. Guddinnis guddina yaadaati. Maaliif beektaa? Tarii Coca-Cola kaampaanii sooftiweerota kaampaanii addunyaa kana hunda isaa fudhachuu dandeecha. Eessa uumamu waa'ee dhala namaati. Namni dhaalas jira beekisa. Isaan nama guddaadhaan jedha. Ati abbaan kee kaampaanii sooftiweerii kalaqee kaampaanii sooftiweerii waan dhaalteef nama guddaa miti. Abbaan kee nama guddaa ta'uu danda'a. Wanti kamuu kan inni galu sadarkaa yaadatti jechaadha. Yaada guddaa malee namni guddaanis wanti guddaanis hin jiru. Tarii bu'aa yaada guddaa wantoota addunyaa kanarratti dinqii ta'an arguu dandeecha jechaadha. Mul'ataa fi abjuu sammuu isaanii keessa jiru kana kunuunsanii yoo baasan lafarratti jechaadha. Maateriyaalii waan baay'ee irraa fayyadamuu danda'u jechuudha. Baay'ee asirratti jechaadha. Dhalli namaa bu'aa yaada isaa ta'us diinni mataa keetii kan jalqabaa jechaadha. Suma mataa keetii sadarkaa mul'ataatti jechaadha waa qabattee gaafa jirtu. Fakkeenyaaf ammati gara fuulduraatti kaampaanii wayii qabaachuun qaba. Itti hin amanta taanaan namni jalqaba wajjin mari'attu si mataa keetii jechaadha. Kanaaf gammeen hin danda'u maali kaampaanii maaliitu hundeessita? Hin dandeessu bakka dhiisii namni isin jedha beektaa sammuun tikee kun. Kanaaf diinni mul'ata keetii kan jalqabaa si mataa keetii jechaadha. Ofumaaf mul'ata kee keessatti akka gatatu goota. Of keessatti ajjeeftaa jechaadha. Booddeetti immoo mul'anni kee gaafa lafarratti dhufu tuufosoon garee lama jiraachuu danda'a. Tokko garee muru tokko garee deeggaruu jechuudha. Fakkeenyaaf kubbaa miilaa keessatti garee lama jira miti. Gareen tokko garee muru gareen tokko garee deeggaruu jechaadha. Taphataan garuu kaayyoo isaa garee deeggaruus garee mormus osoo hin dhaggeeffatin galmi isaa goolii galchuudha. Yoo dhaabbatee garee mormu dhaggeeffate gooliitti itti gala beektaa. Inumaa gareen isa deeggaruu faana mormuu danda'a. Garuu taargeettii isaa gubbaarra godhatee yoo galii dabalataa galche gareen deeggaru deeggarsa isaa itti moofaa inuma isa harka rukuta. Gareen mormu immoo hin callisaa jechaadha. Kanaaf ati diinota mul'ata kee lachuu si mataa keetii fi tuufoo alaa dandeessee yaada guddaa qabaattee mul'ata kee lafa kanatti fidda taanaan maatiriyaal geenii kamuu argachuu dandeechaa jechaadha. Kanaaf
guddinni dhala namaa guddina yaadatii jechaadha. Wantichi kan dursuu qabu yaada jechuudha. Yaadni kee yoo bishaate malee yaadni kee waan sana to'achuu danda'u qabaata. Kanaaf jalqaba akkuma ati kaastee anatu diina kooti jettanii. Kanaaf sammuun keenya kun diina keenya jechuudha. Yoo leenjisaa toshuu baate. Kanaaf akkuma jedhe obboleessi keenya barataan seeraa bariini guddinni koo guddina yaadaati. Yaadni koo guddaa ta'e jennaan guddinni koos guddaadha. Yaadni koo xiqqaa ta'e jennaan guddinni koos xiqqaadha. Kanaaf guddinni koo hamma yaadan guddadhu guddinni koo hin guddata waan ta'eef guddinni koo dhaabataa miti jedhee guddaa galatoomi jechaa egaa daawwattoota keenya wanta dubbachaa jirru kana itti yaadaa maal akka ta'e irraa hubadhaa itti jijjiiramaa jennaa gara dhumaarra jirra amma fixaa jirra.